faaruun eegalettiin ani faaruuniin eegalaa jechuudha. Fayyisaan harka ol qabee beekamee jira. Qabsoo Oromoo san beeksisee jira. Tunnoo question sigalee qabsoo amata meeqa itti dadhabnee miidiyaan addunyaa dubbachuu didee sakandii hanga sanitti addunyaan guutuun akka dubbattu godhee jira jechuudha. Tanatti gowwaa qofaatu waan dabre yaadan. Tanatti Oromoo gargaaree jira. Dhibba gargaaree jira. 100% gartee seenaa bireeddu ummata Oromootii fi saba Itoophiyaa san osoo gartee Oromoo qofan ta'in saba Itoophiyaa guutuu sanirra gartee gonfatee jechuudha. Seenaa gonfatee san akkasuma keenyaaf jechuudha. Garuu namni tokko seena dalagee maal dalagee adeero wahiin isin himame. Midhaan kanaa kan baranaa qotte amata kana yoo nyaatte amatatti aanu nyaachuu dhabuun malchiisaa jechuudha. Maal jechuudha? Baradheen gaddaatiin akka gaarii qotadhe jettee amata kanan teessu amata kanaas ni qottaa jechuudha. Amata kanaas ni qottaa jechuudha. Sigale? Duriin Oromoo dalage jettee arra yoo Oromoorra lola labsite ati diina Oromooti malee dur akkattiin dalaguu ture wanni jedhamu hin jirtu jechuudha. Sigale? Seenaa warra dalagee du'e qofaatu nasiiba qaba. Warra amma seenaa dalagee kana keessaa namni nasiiba qabu bara PPN Hacaaluu Hundee isaa qofaa jechuudha. Nasiiba guddaa qaba jechuudha. Osoon seenaa isaan balleessin quban kakkaayin karaa rabbii isaa nagaan deemee jechuudha. Osoo jiraatee beeki inni isarra waan biroo jennaan himee siigale akkuma galaana gaarumsaa kana fa'aa waan biroo jechuu fa'aa ammalchiisaa jechuudha. Siigale saniifuu seenaa inni madura dalageef baay'ee kabanya baay'ee jaalanna. Dheengadda seenaa dalayde jennee dheengadda seenaa hojjette jennee arra hoggii namichi gartee nama bineensa sheeyxaana dhiiga Oromoo dhugu sheeyxaana hayyuu Oromoo dhabamsiisu sheeyxaana Oromoo xiqqeessu sheeyxaana aadaa Oromoo balleessu sheeyxaana gartee yaada ezeemaa lafa qabsiisee yaada abaa'oo dhabamsiisu sigale kana hoggii inni nurra deeggaru way dheengadda nu qabsaa'uu turtee jennee shururuu godhuu nurra hin jiru jechuudha. Itti aansuudhaan fayyisaan waa'ee abaa'oo dubbatee jechuudha. Waa'ee abaa'oo waa'ee keessattuu abaa'oo waboo dubbatee jechuudha. Waa'ee marroo dirribaa dubbatee jechuudha. Mee waa'ee marroo dirribaa tanaan gurbaa wanti xiqqoo yaadachiisa fayyisee xiqqoo yaadachiisa jechuudha. Fayyisee leellisaa tana xiqqoo yaadachiisa jechuudha. Bara anaa fi atilleen Abiyyi salaatuu turre. Bara anaa fi atilleen Minilik jala dhaynee Minilik abbo Minilik jennee Minilik Abiyyi nu dhungachiisuu ture. Lakkii hin bilisoomne hin taane kijibaa sigale. Wanni jedhamutun guutuun kijibaa bara hayyoonni keenya guutuun har'a dhaadannuun kun hundi Abiyyi jala gale. Jijjiiramni dhufee jennee bara galle sigale. Lakkiin taane nama nuun jee nama nu dura dammaqee jechuudha. Bara addunyaan guutuun shawwadamtee sheeyxaana Noobeelii badhaafte. Bara addunyaan guutuun shawwadamtee Daabiloos dhiiga namaa malee jiraachuu hin dandeenye Noobeelii badhaafte. Sigale marroo dirribaa eenyu dura dammaqeeti? Sigale marroo dirribaa eenyu dura dammaqeeti? Lakkii yoo isin bilisoomne jettanillee jaldeessaa fi wanti hin bilisoomsaa jiru. Waboon har'a kan jiraachuu jiruun waan hooggana jabaa qabuuf. Waboon dheengadda gartee New York Times, Washington Post addunyaan guutuu wanni irraa dubbatteef Oromummaa gartee qaallichi awwaale jee gammadee namni survive godhee gartee Oromummaan akkana awwaalamne hambisee akka nutilleen PP jalaa hoggii as dachaanu sigale bakkatti maqaa mataa qabannee falminu mooraa keessa mataa qabannee falmuu dandeenya.
Ana taayee jaawar walaa wanni hundinuu warri falmatu jiru kun bakkatti irra dhaabbannee falmachuu dandeenyu kanuu uume waboo inni akkasitti qeessee jaalmarroo dirribaa kana fa'aa jechuudha. Sigale. Namni lubbuu ol wanni qaaliin hin jirtu. Nama lubbuu nuu kennee jechuudha. Waboo jechuudha. Sigale. Nama lubbuu nuu kennee fi nama dachii uummataa saame kamturra sabboona kamturra almasabaati ummata Oromoo dafilata jechuudha. Ummata Oromoo dafilata jechuudha. So saniifu marroo dirribaatiin waboo xiqqeessanii sigale waboo xiqqeessanii humaan fiddu jechuun maankaa tokkoon ari'an jechuun wobuma santu gooftaa isaa daavloos sheexaanticha inni sagaduuf san kan inni cherchii dhaquu dhiisee isa jalaa udaan arraabu san Tanzaniyaa hoggilama geessise. Ameerikaa guddoo tana amansiisee fiddee Ameerikaan dhuftee wajji mari'atte. Aabaa'oo takkaa teebilii addunyaarra dhuftee hin beekne baramarroo dirribaati teebilirra dhayitee jechuudha. Teebilii addunyaarra dhayitee miidiyaaleen addunyaa kana karraan gabaasan hin jiru jechuudha. Namni waan qabu ofirratti hin beekne namni waan qabu hin dhaadheessine namaa miti jechuudha. Okay. Waboon faayidaan qabdu maan kan ariite. Maatiin kee maan kan annarii maaliif Finfinnee galchite? Maaliif baqattee Finfinnee galte? Warshaa kee kan simmintoo kan sirraa caccabsan dhiira taatu maa deemteen tolfate? Maa deemteen tolfate? Sigale. Ati siin namaati gassossootee maan tolfate? Sigale. Dhiirummaa waboodha hoogganaa aabaa'oo kan takkaa namni harreenuu fuudhee hin beekne gartee qayyi masqalisa beekee no fly zone addunyaan guutuun no fly zone goote Itoophiyaa bahararraa saatalaayitiin eeggamaa helikoophtar marroo fuudhee deemu. Sigale. No fly zone addunyaa godhanii sigale. Achi dhaqanii muka keessaa fuudhanii jechuudha. Kun dadhabina. Kun maankaa baqateeti nama maankaa baqatu addunyaan dhayitee chiifuuti. Nama dandeettiin qabne addunyaan teebilii addunyaarra dhufee mootummaa harka kennisiisee harka micciirsisee mariif gatteessisuu dandeeti. Nama sanii nama bu'aan qabne addunyaa wajjiin mari'atu. Sigale. Namni bu'aan qabne sihii jechuudha. Kadhalaadhaaf gartee 300 barreessa jee miliyoona 3 barreessu. Bultii halkan tokkootiif jecha. Hoteela Labuu keessatti waan sirra gahe nuti sirri beeknaa jechuudha. Uummanni beekuu baatullee sirri beeknaa jechuudha. Sigale. Kasaartee rakkattee dachii si kennan hunda gurgurtee baatii takka guutuu hidhaa turteeti hidhamtee amma gabbahii jara arrabsi jedhanii karoora si kennanii jechuudha. Marroo dirribaa kana ati gartee woboon lubbuu nuu kennite tanaafiisillee lubbuu kennite osoon na qofan ta'in warra isaan deeggaru qofan ta'in siqa isaan arrabsullee lubbuu kennite oromummaa irratti hin dhaadannu tana tagartee oromummaa sheexaantichi liqimsuu ka'ee abadan jettee hokkee keessaa tafuute joollee fashfashee ati arrabsitu ilmaan marroo dirribaa kana gootota sigale gootota kana Abiyyi ati gartee gaafii Oromoo deebise marree isa keessaan harka dachii saamuu isa keessaan harka hoteela ijaarrachuu isa keessaan harka gaafii Oromoo miti tan ati harkatte gaafii Oromoo tamtu deebii harkateeti waan Oromoo qabsoo Oromoo isa keessaan harkadheet dachii saamuu isa keessaan harkadhe jechuu sirri jira hoteela ijaarrachuu isa keessaan harkadhe jechuu sirri jira sigale zina amaaraa wajji godhuu naddoo shallee hoteela irra deemee gangalchuu bara isaatiin harkadhe jettee waan teetii harkatte lakkaa'uu qabda malee sigale
waan teeti arkate lakkaa'u qabda malee sabni Oromoo abiyyirraa wanni inni arkate jira yoo namni jee maraataa qofaa. Wanni sabni Oromoo gartee shayxaana daabloos kanarraa arkate yoo jiraatte du'uu ajjeefamuu buqqa'uu gudeedamuu kana qofaa jechuudha. Sigalee daangaan Oromiyaa sarbamuu Oromooniif jibbuu kana qofaa jechuudha. Wanni Oromoon irraa arkate gaafiin Oromoo takka tan inni deebise. Gaafiin Oromoo takka 2 3 4 jettee lakkaawamtee lafa taa'u jirti. Tadduurirraa abbootiin keenyarraa haga anatti as baatee gaafachuu jirru gaafiin Oromoo takka takkaan lafa taa'u jirti. Mee gaafii Oromoo tamtu deebi. Mee Oromoo tamtu diinagdeeniif danda'e. Daangaa Oromiyaa kamtu sarbame. Afaan Oromoo kamtu guddate. Aadaa Oromoo tamtu bakka arkate. Oromoo kamtu bakka arkate. Oromoo tujjaara Oromoo kamtu Oromoo tamtu diinagdee arkate. Sigalee Oromoon har'a waan nyaattu waan liqimsitu nyaatu yaadutti hin jirtu. Sigalee Oromoon har'a waan liqimsitu yaadutti hin jirtu. Sigalee ta uffachuu dhiisi, ta gartee dibachuu dhiisi, ta gartee bashannanuu dhiisi, ta fuutee bultii jaarrachuu dhiisi. Yaa Rabbi maaliin hin jiraadha? Yoom faxara nyaate hiraateef shawwadee jiraachuutti hin jiru namni. Oromoon maal arkatte? Kawaa arkatisi. Kadachii Finfinnee arkatisi. Sigalee ka ummatumarraa dhalate saamaa jiru si. Sigalee ani faayidaan irraa arkadhe yoo jette dhuga sirraa fudhannaa jechuudha. Dhuga sirraa fudhannaa jechuudha. So Oromoon wanni abiyyirraa arkatte hin jirtu waan itti dhabde malee. Manarratti diige miskiinarratti horiidarii jee shayxaanni isaa haa qoru dabloos. Kan qabu gibira jee irraa gurgursiise. Girgiddaan naa yaamaarree jaaniiti gartee bakka ciiftu tanarraa waa kafalta. Kana bilisummaan kana Oromoon wanni qabsaa'e kanarraa arkatteeti. Kanarraa arkattee abiyyirraa gammaddeeti. Sigalee idaan duraanuu ka Oromoon wayyaaneen sirriitti rakkifne gartee isaan sirrii rakkisuun barbaadaa fi harka wal qaxxaamursite. Sigalee so waboon osoo akka ati jettu san sodaattuu waa takka nama baqattu taate addunyaan carraa kenniteefi. Sigalee addunyaan carraa kenniteefi akka gartee teebili addunyaarra dhufanii deddeebi'anii baay'ata guddaa san addunyaan itti baaftee araaramaa jettee araaraman gaafattu jechuudha. Sigalee hin gaafattu jechuudha. Taanzaaniyaatti Zaanzibaaritti yeroo meeqa akka deebite ragaan addunyaa guutuudha jechuudha. Silaawaati sa'aa namni mari'atu farsha dhuguu jirta, sharmuuxa gangalchuu jirta, hojiin tee tanaa jechuudha. Sigalee tanaa jechuudha. Quban qabdu waan namni godhaa jiru. That's why wanni waan waboo quban qabneef wanni waan waboo understand godhuu hin dandeenyeef tanaa jechuudha. Sigalee dabarsi dandeettii qabanii waa takka fidanii naman qabanii maarreen qabanii jetta. Sigalee osoo dandeettii qabaachuu baatanii maaliif hin dhabamsiifne mootummaan? Jarri kun beegirraa ka'eeti duraan beegi aanaa tokko keessa turan. Gaafa naafi atillee waliin morminu san gaafa naafi atillee waliin irra duulaa turre san beegi keessa turan. Arra sululta jaldu keessa ganda keessa godaasisanii Finfinneetti hin galchine. Isaaniin baqaati Finfinneetti hin galle. Halkanii guyyaa bakka jijjiirratteera kaambii galutti hin jirtanii siifi hattuu lammuu hundi. Ala bulu jirtan isin fakkaatti. Takkaan bakka isin bulu jirtan uummanni sirriitti isin quba qabnaa bannu. Wanna mootummaa bulutti hin jirtanii. Sigalee kaambii bulaan jirtanii. Sodaadhaa kaambii bulu atuu jettee bar shaneen hirriiba namatti hin dhiiftuu jette dhugaa bakka jirtutti hirriiba dhabdee rakkachuutti hin jirtanii. Siifi hattuu lammuu kamataa baaldii sanjii ganna qaajii. Sigalee bakka bultan eenyu isin beeka? Arra yoo bultan boruchi bultan akka jawwee makaanan qabdan.
سيجل خلون ده قبصو اتشتي وبو صدا في بر خنسين تيجيسو ده دبدل سيجل نما فايدان قبل مال قوتني صدا ترى مي جلدو فادقا مي دوبا أوروميا خيسن هنوات على فابولا ها كجبدو هاي هوجي بيديا سر راباتن جما جمنا لالجا بكسين تندبدني سيجل يوم نمنخون يسند دول مال سلكين دول متتون جتة ركتة هلو سلكي تيسا نما كاسي هلو إيجا أبلو برتم بودا سلكي ورافوتني سيجل نما هنگن تكالوبو بكات أبي بكسينو أبي فرت البهاجي روتو قبه ميديا رت البهاجي روختي ميديا رت البهاجي وبون قوتو ماسيتي نخنش أبسيتي إلا شوارفت إلا فنفني خيسة رفت سيجل أمتا فجأة جرو أمتا إفيفو قصوب ما والقودي جرو أمتا إفيفو خنفيز تهي جرو خانا خيسة سيجل دابلوس كانيوني في مول ديمني تويني سيجل ورّي صدا ساتو لكر راخاسو جرا نتغرتي قبويني إيغتشو أبناتو وبو تيسيسو جرا مالي وبو مبر لولا قويا شنيتين في فني كسينتو عن سرتين بيغا مكلاكي أمبر مكلاكي أنا تفارسيتو ما دفتنيت عمره دابلوس كانوا رانغوني شيطان تيجانا ما نرانغوني جتاني جرا سيجل غوتونا الدنيا تشلالا جرتي سيجل ورانا در لفنجر جاري غرتي الرأي لا فيني خفيدي مرود درباتي يجو سو سنيفو أتوان سياسان تونس الرغودا سينجليني سياسان أكما غرتي مال أتمال تسر لا سلا خانة تفارسيتو كسجرا زيلا خانة تفارسيتو خانة تسجدو سنو ولا لا كسي تجارس نميتش متام فيان كابنسني خبار لمرة تاي خنينا دوبو سيلا خنينا مراتو ساعتين جينيان دفيت منات تكن ناجي قلو سيلا خانة دينك سيفتو كسجرا أتمالية سيلا أتمالية سو دبرسيتي جاور محمد جاور ما بق أهيوتو مورم الرجتاي وان أورمو تنتيكيسو نو سيرا بوليسي بي تو كسي بوليسي بي تو يرو هنداو وان أورمو تيكيسو ميسا واي انتلتسون نمتين سنونغان اللالتي واي فنو اللي غافتي ترتي واي فنو تديسيت مو بوتنا رتي الديباي مالف واي فنو يو تك ورانا بيجي تكيجو ورانا دابلوس شيطان تيج سيجل ورانا دابلوس تكيج واي فنو تديسيت ما تنمرت تسدي باي سلا نمني خمرموك أبو جوني في موتوم ما تهله ركنا بيجسن كيس يجرو غرتي سومالي چندانغا چبسيتي أولديم تولي مرموك أبو فنو چندانغا چبسيتي قديم تولي مرموك أبو إيجا أمتا فين دابدجي nama ummata oromoo miidhu hunda mormuu qabu daabloos gartee halkanii guyyaa dhiiga namaa dhugu kanallee mormuu qabu sigale bar fixuun tun gayaa mitii jaabar daabloos sigale daabloos ummata gudeechisu abbaa gadaa rashansiisu hacaaluu ajjeesisiisu abdu jabbaar huseen fixu batti urgeessa rashansiisu gayaa mitii jaabar taayee dandaa hidhatti tortorsu nama nageenya haa buuje nama paartii san gaddaab gayaa mitii jaabar ummata oromoo hiyyoomsu buqqisu gibiraan gidirsu hunuu gayaa mitii mootummaa kanatti naaru jira jaa namichi hin garre gayaa mitii kana caalaa oromoo fixu qabaa xaragu qabaa dhabamsiisu qabaa jaabar jechaa jira bar afaan birootiin afaan siyaasaatiin sigale gayaa mitii jechaa jira bar wanni godhamaa jiru gayaa mitii please kana caalaa fixii jechaa ni jira bar daabloosiin sigale dabarsiitii waa'ee jaawar mahammad dubbatee jaawar mahammad namni tokko dogoggora ni qaba ilma namaa hundinuu guutuun hin jiru
guutuun hin jiru. Namni dogoggora hin qabne ilma namaa hin jiru. Guutuun rabbii tokkicha qofa. Guutuun rabbii tokkicha qofa. Garuu PP biratti Abiyyi mormuun tootaalii ati beekaa taate wallaalaa taate Abiyyi morminaan ati nama uumaan beeku. Yoo Abiyyi faarsite dabloos sheexaanticha kana yoo faarsite xiinxalaan akka keetiin jiru ilmi Oromoo akka keetiin jiru sabboonaan akka keetiin jiru ana nan beeytani warruma dheengadda goota keenya naan jechuu tureetu arra gowwaa keenya naan jechuu jira. Yoo barruu waan namata lamaa fi sadi dura barreessuu ture jala dhayxanii laalta warri arra gowwaa keenya naan jiru kun dheengadda goota keenya naan jechuu ture. Maaliif sigale Abiyyi yoo faarsite isaan bira goota. Abiyyi yoo faarsite dabloos kana yoo faarsite isaan biratti gartee nama siyaasaa beeku. Nama siyaasaa hubate. Amma irra guddaa taayyee danda'aatiin maal jedha nama siyaasaan beekne minaamin jedhanii. Maaliif? Taayyee waan irratti itti jirru kana amata sadi dura dubbate. Anillee akkasumatti hin dubbachaa ture. Maaliif uumaan beeku ture ati? Maaliif? Waan Abiyyiin jaalanne dubbanne. Osoo waan Abiyyi jaalannu dubbanne akka isaan itti nu sagadaa turan kophee nu dachaasaa turan isin caalaa namni beeku hin jiru jechuudha. Isin caalaa namni beeku hin jiru jechuudha. PP biratti kasi poolisiin isii. Amma Jaawar PP biratti uumaan beeku. Nama hayyuun siyaasaa eenyu yoo jedhan Fayyisaa Leellisaa siin jedhan. Faarsee bulaan guutuun wallahi gaafat hayyuun eenyu yoo siin jedhan Fayyisaa Leellisaa siin jedhan. Jaawari Moosaa Fayyisaa Leellisaa turraa hayyuu hay Fayyisaa fi Jaawar waliin fiddaa siin jedhan. Nama akka Fayyisaa jiraa siin jedhan. Maali poolisii PP tukkasi? Poolisii PP tukkasi. Namni kun yoo paartii mormitullee ta'e jaba jechuun isaan keessin jiru Abiyyi dura dhaabbanna. Daafloosis akkasii yaada sheexaantichi abbaan isaanii akkasii yaada waan ta'eef. Jiraachuu hin danda'e yoo akkas jechuu baatan. Jiraachuu hin danda'e. Mee waa'ee Jaawar Mahammad xiqqoo haa dubbannu. Jaawar Mahammad qabsoo Oromoo tanaa ta akkam taatetti dhufe. Gaafa inni qilleensa Oromiyaa bilisoomsine jee OMN asuma bakkaan an taa'u jiru Minisoota tanatti inni haasa'u wanni takka lafarra hin jirtu. Garuu Jaawar akkanuma duwwa ka'e noo abbootii isaatu ABO isa dura Oromoo jaare qeeroo mataa tuutaa waan jarjartuu suuta jee gartee as baasee ilma bar abbaa gaariitu ilma jabaa dhalchaa bar. Waan ABO'n jabduu taatee fi ilmi akka Jaawar kun ABO keessaa bahee jechuudha. Ilmi jabaan isaanii bakka abbootiin isaatti dadhabde dhufee fuudhee qabsoo tana xumuraan gahee jechuudha. Garuu kan nuti feene sani xumuramte noo. Akka nuti feenu dhiisi akka nuti dheeyne xumuramtee jechuudha. Akkana taana. Oromoon tun ganaa if duuba deebitee kana ni taatii jennee akka nuti dheeyne xumuramtee jechuudha. Sun hundi maali dalagaa rabbiiti. Garuu rabbiin xumuratti godha itti godha. Wayyaanee sukuriitiin isii andalgaachoo siggeefaa Yamanii qabdee biyya biroorraa filaayitii sa'aa inni bararuu beeytee addunyaa tanarra guutuu sukuriitiin isii Ameerikaa namichi intervii VOA irra godhee hay Washington DC tana jirtaa jeeni bar. Arshii yoo jiraatte qabnee si finnaa jeeni bar. Arshii. Sigala. Ebba welcome. Arshii yoo jiraatte qabne wayyaanee akkasitti sukuriitii isitti abdatte sani miidiyaa tokkoon kompiitara tokkoon taa'ee irti facaaftee diidee harreen akka Fayyisaa Leellisaa kun sharmuutaaf akka miliyoona 3 barreessu haala mijjeessee jechuudha. Oromoon sun tanuma dheengadda baankii fi taankii wayyaanee harkaa qabdu dura dhaabbattee roorroo ofirraa dhorkiteetu arra bilziqinnaan mana irra diigaa jirti. Goota
maarreedhaa mitirkishoo jettan mee manuma diigoo mukanaaf irraa dhorkitu goota'e goota kasi godhu hoogganaadha luyina kasi godhus hoogganaadha Oromoon amma waan luyinaan hoogganamu jirtu waan gowwaan bakka qabatee jiru waan daabloosa aangorra jiruuf luyina taatee jechuudha Oromoon laman dhalanne amma namni wadhi garii maal jaa ibbarree jirra ganaa namni siiduu hin jiru adeeroo mataa keetiif duutaa bara jaawariif duuta si fakkaatte sheekka abbutaatiif duuta si fakkaatte naa hime nuti bara Ameerika jirra bara bashannan biyya addunyaarraa tokkoffaa biyya samii fi lafaan nu eegan irra jirra yoo rabbii tokkicha taate malee ruuhii teenya tana bakka seefti addunyaa tanarraa jaamtu jirra namni siiduu hin jiru maarreen siiduu hin jiru karakkatu si sigala ka buqqa'u si ka manni irra diigamu si kan sagalee taafii jirru si sigala so saba tokko ka luyina godhu ka goota godhu hoogganaadha sabni gootaas qabu hin jiru luyinaas sabni guutuun goota abbummaan fedhee goota amma tikree faarsuu ture tikreen namarra adda taatee gootummaan isiin qabdu hin jirtu hooggantoota siitu cichoomina qaba abbaa isaa eefaatu gaara keessatti as rukutamee dardara isaaniitiif fakkeenya ta'ee jechuudha Ozo abbaa isaa eefaan abiyyi baqatanii numa baqatan hogganu ummanni Tigreetis jeenummaan isaan namaan adda qabanii jirtu siifixeeraa bar dubbii wayyaa Oromuma dheengadda wayyaanee dura dhaabanii qoma dhiibdee ijoolleen baankitti taankii yaa'u turte arra milishaa dura dhaabbachuu dadhabdeen siin jechuu jira bar Oromummaan sun kan mana isaa gubbatti diigan dhufanii milishaa dura dhaabbachuu dadhabdeen siin jechaa jira hooggansi kallattii kaa'u waan lafaan ka'iniif jaawar nama akkasitti gootummaa Oromoo leellisee gootummaan Oromolleen isa keessaa mul'atti maanaan ayatoota kana sigala nama akkasiiti gootummaan Oromoo Fayyisaa leellisaa keessaan hin mul'atu abiyyi keessaan hin mul'atu sigala eenyu ol jaawar keessaa mul'atti ummata harka ozoon harka keessatti qawween qabanne dhagaa qofa harka keessa qabate harka qullaa warra ama dhibba biyya bulchina je diiguu danda'e sabaa sablammichi keessa jiru ozoon bishaan tokko duraa gadi naqe Tigreetuchi keessa jira ozoon namni katti Tigreetti harka laate hin jiraatin sigala Soomaleetuchi keessa jira osoon abdi illeen dakaa ummata keenya fixu osoon Oromiyaa keessa namni katti bishaan Soomalee gadi naqin bishaan sabaa sablammii tokko osoon gadi naqin xumuramuun sun gootummaa Oromoo ta'a jaawar maammakka isaa addunyaaf iftee jechuudha sigala tana ni kaadda sigala lammaa keessaan inni ifne gootummaan tun sigala lammaa uka onneetti godhee Itoophiyaa suusunoo jechisiise waan jaawaras jiruuf yaa bashoo maaliif akka boontaa jennaani eeysuma kiyyamoo maal kiyyaatu gaara jiraa jette jedha lammaan maaliif hidhe gaafa maaster pilaanii jaawarfaan hin kaasin dura maaliif gabbee samaayinaa buqqaatu maarree naa caccabtu maanjiin ichuma keessa tureemi ichuma keessaa nama qadhabsiisuu tureemi ichuma keessaa sirna kana tajaajiluu tureemi way haaree dhalatee dhufee gaafasuma dubbate sigala waan goota yoon an du'ellee leencaa bakkaan gahaa jechuu abdii qabuufi waan san dubbate jechuudha soo Joowar nama Oromoo akkana galmaan gahee jechuudha gootummaadhaan beekumsaan hoogganee galmaan gahee jechuudha eega galmaan gahee booda sheekaan dhufe qeensii dhufe maalii dhufe namichi kun ilma keenyaa waa takka si godhu taa inni jiru waa takka si godhu dhiisi ilma Oromoo waan ta'eef ilma mariitti amanu waan ta'eef ilma sabaa waan ta'eef
waan namni hunditti iyye garuu namicha kana bakka isin geessu arkuuf teessan jee Oromoo kennee keessaa bahee jechuudha. Kun ammoo diqaalaan ilmi bakka gartee bakka itti dhalate hin beekne Daabloos Abiyyi jaamu kun Oromoon itti dhayite aboo Lammaa kana dhiisi, aboo Taayyee dhiisi, aboo warruma sii wajji dalagu kanallee dhiisi jettee Oromoo jalaa dubbachuu dide. Maaliif aadaa Oromoon qabu, qaanii Oromoon qabu, amala Oromoon qabu, safuu Oromoon qabu, sigale guddaan isa biratti kabajaan qabu. Sheeyni isa bira kabaja amma sheekotii manzaraa qoshaasha tana isa bira kabajaa qaban si fakkaate akka namattuu lakkaa sigal sheeyni isa bira kabajaan qabu abbaan gadaa isa bira kabajaan qabu inni kana kursiisaa qofa wanni itti bara hayyoonni keenya kasaare hayyoonni keenya yoo manguddoon dhuftee abbaan gadaa dhufee aboodhaa ilma keenya si qabnee jaan ni qabaman sigal Abora ilma keenya kana sii taane ni ta'an. Kun ammoo Daabloos sigale ilmi safuu malee guddate ilmi barandaa ka'eessuma isaa bakka jiru hin beekne sigale waan Oromoo keessa dhalatee guddatee afaan Oromoo sirriibbee ilma keenya janii oggi bira sigale ilmiin hudduun isin hayaatu deemaa asii jee hudduu keessa tumsiisee haasa'e sigale. So saba arrakka qaallichi huditti taphachuu jiru kagoota godheekka gartee waan kana dura dhaabbatanii falmatanii wayyaanee gartee ama dhibba addunyaa hundinuu ama dhibba biyya tana namni wayyaanee harkaa fuudhu hin jiru jenereeshinii wayyaaneetti wal dabru ta'a jedhanii addunyaan hundi mallatteessiteef hagasitti harkaa fuusise Jawaar Mohammad malee Fayyisaa Leellisaatii miti. Fayyisaa Leellisaa miidiyaa Jawaar gadhaabe irratti harka qaxxaamursee viidiyoo isaatu garree jechuudha. Akkuma Daabloos sheexaanticha kana namichi Lammaa janiin kun karasanii harkisee fidee Oromoorra kaa'ee ifi afaan qabatee hin beeknu fidee harkisee Oromoorra kaa'ee biraa kute sigale nuti Fayyisaa kan garree OMN gubbarratti jechuudha. Sigale Fayyisaa nama Fayyisaa jedhamu Fayyisee jedhamuutu addunyaarra jira OMN gubbarratti hin argan bakka isinitti isimee beekuu dhabduu malchiisanii anin beeku tiyyaa keessan jiru angaruu kaniin nama fayyee Leellisaa jaamtuutu dhufee ceehaa jechuu kaniin arge OMN irratti jechuudha. OMN kana namni jee dhalee gabbaase Jawaar Mohammad jechuudha. Akkamiin namni dirree namni qopheeffatee dhufee beekame abbaa dirree sanii arrabsa yoo gowwaa taate malee yoo gowwaa taate malee beekumsi Jawaar Mohammad gartee waan arraa wanyu tana waan naafi'atillee gartee Jawaar dura dhaabbachuu ture tana yaanni marrootii fi khasaafaan nu injifateeti nutu isaan jala gallee hiriirre ummata keenyaa sagalee ta'u jirra jechuudha. Ati inni dhufuuf ta'e 100% sigale namni Abiyyi wajji hanga xumuratti itti fufuu danda'u hin jiru. Sheexaanaa wajji namni hanga xumuratti itti fufuu danda'u hin jiru. Amma sheekotii manzaraa tana gartee walirra jaareeti sigale taan qabeenyatti kennee taan qabeenya dhoorkatee sigale sheekotuma tana wal afaan kaa'ee halkanii guyyaa ibsa walirra baasaa bulti isin quban qabdan an sirriitti hin quba qabu sigale yaa rabbi ummata bira qaanoyne ummata bira salphanne mee isa seennaa osoo ummanni keenya dhumaa jiru osoo ummanni keenya buqqaa jiru ummata keenyaa sagalee ta'uu dhiifne Daabloosii sagalee taane murtaddii sagalee taane ummata bira qaanoyne qabeenya keenyaa nuunaf taaskii janii asi keessaa dha'u jiran sigale miliyoona hangana as kenni kuma dhibba as kenni sigale maallaqa inni nu eega gartee nama zarafuu eegale kana gurraan hin dhagahin kana taaskii as kenni jaan yooniif inni kennine hayyamarraa fuudheen nama birootii kenni sigale kaan irraa liqeeffatteeti taaskii kafalu jirti moo wanni badhaasa Abiyyi irraa guurtee way taaskii kafaltee way maarree way miitirkishoo taaskii kafalee mee warra Abiyyi irraa badhaasa fudhatu kan taaskii kafaluun tokkoffaa bahee badhaasa fudhate jaan kan mee warshuma isaan qaban tokko naayime warshaa tokko kan isaan qaban hin jiru sigale hin jiru maallaquma mootummaan itti kennechiin gannaqaniif sigale warra gartee mootummaa wajji haadireedhaaf dalagaa jiru ati gartee tujjaara Oromoo maarree Oromoo mitirkisha Oromoo jettee gartee halkanii guyyaa qoftee
jala cabtee wallaalaan kun asii gartee tujjaara Oromooti jabaa keenya maarree keenyaa tuqamuu qabu si ija asii gala. Tujjaarri Oromoo dinqudayyaa saafa nama yuunivarsiitii Oromiyaa tan guutuu keessa ijaare ijoollee harka qalleeyyii hunda maallaqa irraa kafalee iskoolaarshiippii kennee fi barsiisuu ture. Haga dandeettii isaa barsiisuu ture. Kanaaf tujjaarri maatii haasoitu waan dinnichaa gurgura, waan dachii miskiinaa gurgura. Sigale waan mootummaa wajji wal ta'ee saama. Sheeyni ati arra jettu sheekotiin manzara agarte. Sigale cuftisii adaama mana jaarrattee qabdi. Yoo deemi muhaadaraa godhi jaaniin xayyaara malee hin deemu jechuudha. Warra hajjitti yeroo hundaa'u halkanii guyyaa umraa nuti dhaquu dadhabne tana mee hajjii guddoo san naga godhu umraa dhaquu dadhabne nuti qabsaa'onni Oromoo asii rakkachaa jiru. Sigale dhiiga keenyaan hurkaa keenya. Sigale mee Ahmaddiin Jabalirraa kaafe sheekotii manzaraa tana gaafaan anasii jaawarii wajji qabsaa'u tokko isaanii arkitanii beeytanii. Sigale Shee Amiin Ibroofaan nama wayyaanee wajjiin gartee ummata basaasee dhukkee godhaa ture. Shee Abdusalaam Baalee kan jettuun kun warra gartee basaastuu wayyaanee gurguddaadha. Sigale Raayyaa Abbaa Maccaa kun akkasi. Martisii kasi. Namni nan kabaju dinqisiifadhu yoo jiraate Ahmaddiin Jabalii. Sigale dhiira dhugaa arrallee haga dandeetti saba isaatii tattaafachuu jira jechuudha. Haga dandeetti. Sigale mee Raayyaa Abbaa Maccaafaa maashina bishaan baasu isinii binnaa jedhanii maallaqa guuran. Miskiina kana ijjisiisanii maallaqa irraa guuran. Mee maallaqni maashinni bishaan baasu sun eeysa kutemma. Isaaniitu dirree dhawaa hunda keessaa kireessanii sagaraan qotu jira. Isaa fi namicha Jamaal Alii Jijjuu tokko wal ta'anii informeeshina kana qabdanii hin qabdanii addaan hin beekan. Akkasi qotu dachiin qotu garuu gammoojjii ummata isin gartee laffaatanii fi sigale maashina san bittaniif ummanni sun dheebisaan dhumu jira jechuudha. Bishaan tokko kan isaan baasanii jirtu jechuudha. Mee Boorana keessatti bishaan tokko kan isaan baasan arge. Ummata Boorana ammoo wali qabaniiti dhukkee keessa tattaanii booda maashinaan dhiqata huccuu maal godha. Ummata miskiina kana fi qabaniiti wayi dhukkee keessa taabar sheeyni keenya wayi ummata isaa iddoo taabar ummanni keenya jansi gale. Inni booda maashinaa dhiqaaf qofoo maal daqiiqaa hanga saniif hanga footoo ka'u miskiina beelti fitte kana wali qabeeti gale. Hojii footoo faayee gale. Hojii footoo faayee saniifuu ani bokiyyaa beeyas keessaati arra nyaadhamte jaamu gowwaan awwaan hin dubbadhuu fi waan hin dhiisuun adda beeka. Oromurra namni najjabaan jiru. Ati sheekha kee uha hayyadhu an saba kiyyaan naa jabaadha. Ani sheekha kiyyaan naa gartee ummata kiyyaan naa jabaadha. Saniifuu awwaan Oromoo dura dhaabbatu waan Oromoon fayyanne abadan gubii gati. Gubii gati ummata keenya sheekotan tuqinaa maarreen tuqinaa sheekha jechuun ka ummata isaatii sagalee ta'u. Sheekha jechuun ka ummata salaachiftuuf yoo sagaleen taane ati maa ummata hoogganta naayime. Ummata salaachiftuuf yoo gatiin kennine ati bar sheekha jechuun waraanaa bar. Waraana waboo jechuu bar. Nama si dura deemu jechuu bar. Ka kallattii si garsiisu jechuudha bar. Namni kallattii si garsiisu gaafa if kallattuma waattiin liqimsu laallate sigale. Wallahi ummanni Oromoo kun miskiina sigale. Abbaa fedhe anirraa asin deebisu. Qeensota laalme qeensota laali. Qeensota warra soddaasan dirooyiniidhaan ummata keenya gibira gartee ummanni keenya kafaluun dirooyiniidhaan gartee ummata keenya fixu jedhanii ibsa baasan. Ummata ibsa baasan.
Ummanni sun ichuma jiraachuutti hin jiru. Ummata isaanii keessa onnee seenaa keessa galmeeffatanii jiran. Ana keessattuu galmeeffatanii jiran. Ana ka amantii kiristaanaan hordofne. Qeensonni sun hoggii gabbahanii warra amantii isaanii hordofuuf akkasitti dubbatan onneedhaan dubbatan. Ana ka amantii saniin hordofneefu onnee tiyya keessatti seenaa galmeeffatanii jiranii. Amma maal siin jaan bar sun fannoodha bar meetirkishoodha siin jaan. Haya. Kunoo arra eenyu tajaajilamu jira. Sheekotii manzaraa caalaa wallaahi warabbul ka'aba namni gartee daabloos sheeyxaanticha maqaa biyyi baafate san biratti namni kabajaa qabu qeensota sanii. Sigala. Qeensota Oromoo ka isaan akhaalifu hundaa'u qabeerraa hidhaanidhe. Abuna Saayiroos, Abuna Gabriel, Abuna Maarree qeensi Balaay warra ijoollee salaalee tana ta isaanii wajji waa kukkutatu tana hunda akkamitti qeensota jajjabaa kana dura dhaabbattan jee fuudhee hidhaanii dhaggalchee qaallicha mata adda adda isa rukutu qabna jeesan hunda biyya galchee arra jarri sun ichi bashannanu jira jechuu qeensonni sun.